tiktookiitiin akkanatti deebise. Eenyonni beektu Sheekh Bayaan Karroo. Sheekh Bayaan Karroodhaan harkate. Hiikaan Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hibboota akka deemaa ture gama tiktookaatiinis gama FB'daatiinis namni hundi irra hirmaachaa turtan akkam jetti kuduraa takka asheeta tokko asriidhaan duratti nyaadhamuun ka dandeemu himii jennaan namni hundi salaatuma asrii kana tahee dhiironni asriin dura nyaadhamu tun maali wallee waa nyaataa miti wallee zikriidha wallee quraana wallee sunnaa salaatuudha wallee si waakkachuudha ji'ee namni kun waa hedduu gariin rigaa ilkee rigachuu gariin si waakkachuu ji'ee waan adda dubbata duba gaafii tana namni harkatee obboleessa keenya kabajamaaf jaalatamaa kunoo gama tiktookiitiin akkanatti deebise. Eenyonni beektu Sheekh Bayaan Karroo. Sheekh Bayaan Karroodhaan harkate. Hiikaan siidhaa maal jechuun asrii jechuusanii namni salaata asriitti fudhataniimi asrii jechuun kalima afaan arabaati cunfaa jechuu cunfuu. Asheeta tokko cunfuudhaan duratti kan nyaadhamuun danda'amuun siin jechuudha jira ramadaana keessa. Halkan ramadaanaatis ramadaanumaami. Halkan keessa kan hin cunfine kan nyaachuu dandeessu kami? Appiil kan hin cunfine cunfaa malee nyaachuu dandeessa. Muuza nyaachuu dandeessa. Maalimmaas abukaattoo nyaachuu dandeessa. Waan adda addaa kan hin cunfine cunfaadhaan dura nyaachuu ni dandeessa jechuudha. Asrii jechuun cunfuu jechuudha. Asiir jaan agarree ramne. Asiir jechuudha. Asiir akkana asiira naafeti jaa. Asrii jechuun cunfuu asanii jechuudha. Ati immoo isa fudhatteeti dila kana laffaa turte salaata asrii seeteeti karana fudhatte. Hibboo jechuun wallaalaa miti beekee heekuu dhabuun kaati gamanatti heekuudha jirtu asiin si jalaa ba'uu jechuudha akka kubbaadhaati dubbiini. Salaamu alaikum.